Shama kam jirtu daawwattoota keenya viidiyoo kutaa tokkoffaa kanaan dura dabarsine irratti akkaataa websaayitii banachuudhaan akka amma argitan kanatti qarshii akka itti hojjettan isinitti akkaataa isin agarsiisuudhaaf kutaa tokkoffaa isaa isin dabarsine turre. Kutaa kana keessatti immoo afaan Oromoodhaan jechuudha akkaataa viidiyoo akkaataa websaayitii itti banannu kutaa jalqabaarraa isinitti agarsiisne jechuudha. Warra hin arganneef jechuu kun sagantaa afaan Oromooti jechuudha. As biratti Google keessa deemuudhaan haala salphaa ta'een Yagaaraa jechuudhaan sarchi goonaa kun bakka hostingii ittiin bitannuudha. Achi Yagaaraa hosting kun hin dhufa as keessaa Yagaaraa domain provideridha. Kun isaan bareedaadha kan isaanii kun dan erga akkana gooneen booda haala kanaan erga gooneen booda doomeenii nuuf ta'u as biratti filannaa maqaa doomeenii jechuun .com.org.net kan jedhudha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisu tilk jechuun yoo sarchi godhe akkana wayitii sarchi godhe isa kam inni tilk.net.org kan jedhu kun hin qabamne jedheen agarsiiseera. Dan use this jedhanii tilk.net kanaan bitee waan jiruuf jechuudha. Amma kana wayitii asiin tuqu gara wanni itti nageesse jechuudha. Premium hostingin isaanii amma har'arra qarshii 6,100 waan baay'ee qaba. Kana irra garuu anka isin gorsu managed hostingii kana 3,800 kan yoo osoo bitattan hin jira. Plaaniin hedduu jira akkaataa itti bitattan illee isin agarsiisa sumarratti yookaan immoo normally business hostingii kana 2,680 tan bitattan jechuu waggaa tokkoo fi akkuma kutaa darbe keessatti yookaan kutaa Amaariffaan dabarse keessatti isin agarsiisuu yaaletti websaayitii fayyadamuudhaan waggaatti haga monetize erga ta'ee qarshii nyaachuu jalqabee gara ji'a 6 ta'eera gara yuuroo 13,000 ol nyaadheera. Achi wayitii bakka place order jedhu tuqu haala kanaan kunoo asin naa fida. Dan kafee keessa gootanii place order jettanii achi gara wanni keessan email keessan galchitanii achi email keessanii fi lakkoofsa bilbilaa keessan galchitan saniin wanni lakkoofsi buukii isaanii isinii dhufa jechuudha. Waan bitadhee jiruuf qaxxitaa gara sarviisii kiyyaatti seenaa. Kun haala kanaan dhufa. Haala amma argitan kanatti asitti email keessan galchitanii asitti lakkoofsa bilbilaa keessan asitti galchitanii achiin booda dan erga isinii dhufee booda jechuudha dan confirm gootan. Amma gara maalitti seenuu fi kuni websaayitoota an bitadheedha. Sarviisii 4 bitadheera asirratti websaayitoota 4 qaba. Onspire.com, hpolice social fi mahagi.org fi tiktok.net kan jedhudha. Kanneen maraanu monetize ta'ee qarshii hojjechuu jalqabee jira. Qarshii gurguddaa at least jedhan haga yuuroo 5,000 haga 10,000 afran irraa hima argadha. 1,100 tokkorraa 1,100 illee tokkorraa 500 tokkorraa 2,000 jechuu. Amma gara hostingii kiyyaatti gara cPanel kiyyaatti seenuudhaaf as dhufa kama filadhe keessa achi danasiin tiktok.net kan jedhu kanaan login to cPanel jechuudhaan seena jechuudha. Ka Amaariffaarratti detail waan agarsiisee jiruuf isarraallee ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Erga asnuuf dheen booda amma wanni arginu kun cPanelidha. cPanel jechuun websaayitii bakka websaayitiin ittiin launch godhamudha yookaan immoo bakka websaayitiin ittiin distribute godhamudha. As keessa jalqaba irra isinii dhufu emails jedha. Isa biratarraa kutaa biraatiin isin barsiisuu yaala. Achi faayilii kanallee biratarraa inni illee bu'aa qaba. Isallee kutaa kanallee guyyaa biraa isin barsiisa. Ammas kutaan kunillee waan biraatiin isallee guyyaa biraa isin barsiisa. Waannaan bakka domain jettu tana as keessa kutaa domainii kana keessatti WP tokenii fi domains kan jedhu kana domainonni as keessatti uumamanii subdomainii hedduu uumuu dandeettanii domainii kana keessa wayitii kana tuqu bakka domainii kana kan bitadhe isa kana kunniin immoo an ofii kiyyaatiif wanni nu subdomainii uumee fi jechuudha.
amma erga akkaataan sabdoomeenii itti uumamu jalqaba irratti gabaabsee isinitti agarsiisu dan as bira dhufuudhaan create new domain jettanii create new domain jechuudhaan as bira wanni akka hin dogoggorre qabdan sirriitti akka yaadattan kan jedhu as biratti maqaa domain subdomainii galchitan jechuu innillee website addaa ta'a kunillee ana .tilkitolk.net wayti jedhuun as bira wanni adda dhufte yoo argitan file manager adda ta'e kophaa of danda'e asitti naa uumeera asitti immoo share document routine kiyya kophaa ta'uu isaa agarsiisa kun qullaa ta'uu qaba zan asitti submit jedhaan jechuudha gadaa .tiktok.net kan jedhu subdomainii yookaan immoo domainii of danda'e ana jalatti banee jira jechuudha namaafillee karaa kanaan banee ijoolleen gara website tokko irratti gara ijoollee 70 tiif banee jira haala kana waytii banu akkuma baneen kun on naaf hin ta'u xiqqoo eeguu qaba akka kanaan dura irratti banee asirratti tutorial.tiktok.net kan jedhu kun off irra jirti tana maal gochuu qaba jalqaba irratti on gochuu qaba kun SSL certificate jedhama yookaan immoo wanni keessan HTTPS akka ta'uu fi secure akka ta'u isin gargaara jechuudha erga kana on godheen booda gara maalii deema gara cPanel bakka jettu tana deema cPanel bira deemee deebi'ee jechuudha achi gara maalitti deemam immoo WP token WordPress irratti fe'uudhaaf asitti WP token tana tuqa karaa kanaan osoo feetanii wayye jedhee yaada amma website kana irratti wanni lama fe'ee jira website subdomainii lamaan website lama WordPress lama fe'ee jira website lama uumee jira akkaataa isaallee isinitti agarsiisa akkaataa isinitti uumtan akkuma argitan kun asirratti mytiktok.net fi tiktok.net kan jiru kana uumameera kana